isiniif haa baay'atu maatiiwwan odeessitooti har'a fiilmii seenaa dhugaa irratti hundaa'ee hojjetame barsiisaa ta'ee fi mata dureen isaa Lolitaa jedhamu waliin ilaalla. Hanga dhumaattis nu waliin turaa. Chaanelii keenyaaf haaraa yoo taatan subscribe godhaa. Viidiyoo keenyas like gochuun eegalaa. Fiilmichi yeroo eegalu dargaggeessa Hambar jedhamu agarsiisuun dubartiin tokko gara magaalaa inni jiraatu yeroo dhuftu argee yaadni isaanii hatamaa. Maqaan dubartii kanaa Anaabel kan jedhamu yoo ta'u, Hambarii fi Anaabel wal baruun walitti dhufeenya jaalalaa namatti tolu uummachuun jaalalleewwan hawwamu ta'uu. Haa ta'u malee baatiiwwan booda Anaabel balaa konkolaataadhaan lubbuun ishee darbaa. Jaalala isaa sirnaan kan hin quufne Hambar jaalallee isaa dhabuu isaatti baay'ee gaddaa. Sana booda waggootni baay'een darbanis Hambar Anaabeliin ala dubartii kamiyyuu waliin hariiroo jaalalaa walitti dhufeenya otoo hin godhatiin amma waggaa 50 guuteera. Akkasumas sadarkaa piroofeesariitiin barsiitiirraa eebbifamee kan bahe Hambar jireenya mo'achuuf eessuma isaa bira gara Faransaay deemus yeroo achi gahu manni isaa guutummaa guutuutti abiddaan gubatee argaa. Amma eessuma isaa bira jiraachuu waan hin dandeenyeef hiriyoota yeroo yuunivarsiitii jiru wal beekan bira jiraachuuf gara isaaniitti imala. Dubartiin kun Azaa kan jedhamtu yoo ta'u, shamarree ganna 14 qabdi. As kan jiraatan qofaa isaanii waan ta'eef isaan wajjin jiraachuu akka danda'u isatti himanis Hambar hanga mana argatutti malee isaan bira baay'ee akka hin turre isaanitti dubbata. Akka tasaas intala Azaa ishee umurii 14 Lolitaa yeroo argu as isaan bira turuu akka danda'u isaanitti hima. Guyyoonni darbaa akkuma deemaniin Lolitaa fi Hambar ija qaaniidhaan wal ilaaluu jalqabaniiru. Guyyaa tokko Hambar biiroo kennameefii keessa taa'ee hojii isaa otoo hojjetu Lolitaan gara isaa dhufuun halkan ibsaa otoo hin balleessin sa'aatii dheeraa akka taa'uu fi maaliif hojii isaa guyyaa akka hin hojjenne isa gaafatti. Innis kitaaba barreessaa jiru hanga fidutti guyyaa isaa ta'u galgala addaan otoo hin kutiin akka hojjetu itti hima. Lolitaanis kaatee sarbaa isaa irra taa'uun kolfanii otoo wal faana taphatanii haati ishee waamnaan yeroo suma kaatee deemti. Yeroo kana kaasee Hambaris waa'ee Lolitaa diyaarii isaa irratti barreessu eegala. Lolitaan umurii 14, Hambar immoo ga'eessa umurii 50 ta'us haala nama naasisuun lamaan isaanii miira wal barbaaduu keessa galaniiru. Akkas ta'a guyyoonni darbaa deemuun haati Lolitaadhaan gara mana barumsaa bultii addaatti erguu fedha. Lolitaan yaada kanatti aartee deemuu diddus deemuun ishee dirqama ture. Guyyaan itti deemtus gahee konkolaataan ishee fudhatu dhufee Hambar karaa foddaa dhokatee ishee ilaalaa otoo jiru isheenis isa ilaaltee fiigaa gara manaa seentee hidhii isaarra dhungachuun nagaa itti dhaammatte sokkiti. Sa'aatii muraasa booda hojjettuun manaa xalayaan Haazaa irraa akka isaaf ergame itti himuun isatti kenniti. Xalayaa sana yeroo dubbisu mana kana akka jiraattu kanan barbaadeef waanan si jaalladhee fi kanaafuu akka wal fuunuun barbaada. Na fuudhuuf fedha hin qabdu yoo ta'e mana koo gadhiiste akka baatuun barbaada jettee xalayaa Haazaan barreessitee fi dubbisaa. Hambar Haazaa fuudhuu hin barbaadne ta'ellee mana kanaa yoo bahe lammaffaa Lolitaa argachuu waan hin dandeenyeef yaada wal fuudha jedhutti walii gala. Hambarii fi Haazaanis wal fuudhanii jireenya isaanii jiraachuu eegalanis Haazaan waan beektu hin qabdu. Akkas otoo jedhus guyyootni hedduun darbanii. Haa ta'u malee turtii booda Hambar waa'ee Lolitaa diyaarii isaa irratti kan barreesse argitee dubbisuun haadhaaf intala gidduutti akkamitti waan akkasii raawwatte jechuun baay'ee isa caqacaqxi. Innis ishee tasgabbeessuuf dhugaatii fiduuf gara Dinqaa seenee yeroo deebi'u haati Lolitaa bakka sana hin jirtu ture. Innis ishee barbaacha gadi bahee haati Lolitaa naasuudhaan otoo fiigduu konkolaataa jala akka lixxee fi lubbuun ishee akka darbe argaa. Otoo baay'ee hin turin yerootti Lolitaan ganna boqonnaaf gara maatiitti deebitu yeroo gahu Hambar deemee mana barumsaatti ishee fiduun haati ishee kan hin dhufne xiqqoo waan ishee dhukkubeef akka ta'e isheetti hima. Yeroo boqonnaa kee bashannanuu dabarsuu qabda jedhee gara magaalaa biraa geessuun hoteela qabachuun achi keessatti piroogiraamii qophaa'e irratti hirmaachuun bashannana erga bulanii booda gara ciisicha isaanii dhaqanii rafuu. Bulee isaa Lolitaan hirribaa yeroo dammaqu Hambar ishee cinaa ciisee argitee gammachuudhaan isa dhungatti. Hoteelichaa bahanii gara magaalaa birootti deemsa eegalanis Lolitaan haadha isheef bilbilee ishee haasofsiisuu akka barbaaddu yerootti himtu. Hambar kana caalaa ishee sobuu waan hin barbaanneef
Haati ishee balaa konkolaataadhaan akka duute isheetti hima. Lolitaan yeroo kana dhageessu gaddi cimaan waan isheetti dhagahameef Amber miira kanarraa bilisa baasuuf sa'aatiirraa sa'aatiitti magaalota keessa jijjiiruu ishee bohaarsuuf yaalii taasisa. Guyyaa itti aanu Amber hojiif CV bakka galchate tokko bilbilamuufiin hojicha boruu irraa eegalee hojjechuu akka danda'utti himama. Kanarraa kan ka'es gara magaalaa sanaa deemanii jiraachuu jalqabu. Yeroon barnoota ishee waan ga'eefis lolitaan gara mana barumsaatti deebiti. Ji'ootni lakkaa'amuun Amber qofaa otoo jiraatu lolitaan yeroo boqonnaan ishee gahu lammata deebitee dhufti. Mana barumsaa isaaniitii deemsi qophaa'ee akka jiru achis deemuu akka barbaadu Amberitti yeroo himtu innis yaada ishee kana fudhachuuf eeyyamamaa hin taane. Sababni isaas dhiirotni baay'een akka jiran sirriitti waan beekuuf ture. Haa ta'u malee isheen irra deddeebitee kadhachuun akkuma taatu taatee amansiifatti. Akka tasaa Amberiif bilbilli tokko mana barumsaa lolitaa irraa bilbilamuufiin lolitaan yeroo dheeraaf mana barumsaa dhufaa akka hin turree fi ganni kun akka dhumeen dhufuu akka qabdu bilbilaan isatti himama. Innis hanga ammaatti bakka biraa turte jechuun baay'ee ishee caqacaqa. Ciqicciqii kanarraa kan ka'es lolitaan baay'ee aaruun manicha gadi dhiistee baati. Amberis guyyootaaf erga ishee barbaadee booda gaaf tokko ishee argachuun badii isaaniif dhiifama wal gaafachuun hafuura isaanii haaromfachuuf vaakeeshinii biyya biraatti eegalu. Biyyarraa biyyatti bakka bashannanaarraa gara bakka bashannanaatti otoo naanna'anii konkolaataa keessa otoo jiranii konkolaataan biraan isaan hordofaa akka jiru Amber argee lolitaadhaan lakkoofsa gabatee konkolaatichaa suuta jettee akka barreessitu isheetti hima. Deemsa dheeraa booda konkolaataan isaan hordofaa ture sun akka tasaa isaan hordofuu dhiisa. Bultii lama boodas Amberfaa imalarra otoo jiranii konkolaataan isaan hordofaa ture sun otoo isaan hordofuu argee Amber konkolaataa bu'ee namticha qabuuf yeroo jedhu jala baqatee isaan miliqa. Amber gara konkolaataa isaatti deebi'uun lakkoofsa gabatee konkolaataa kana barreessisiin jedheen ture miti fidibee jedhee ishee gaafata. Yeroo ilaaltus lakkoofsi sun sirnaan akka hin barreeffamnee fi akka badeeru agarti. Amber baay'ee aaruun kaballaadhaan fuula ishee obaasuun waanan dhiphadhee fi kanan sirkute jechuun dhiifama gaafatee irra deebiin hoteela biraa qabatu. Meeshaalee tokko tokko bituu waan irra tureef bitaadhaan manaa hin bahin jedhee akeekkachiisee deema. Haa ta'u malee meeshaalee bitee yeroo deebi'u lolitaan miilli ishee akka xuraa'e yeroo argee akka isheen manaa baatee turte irratti bara. Amber lamaan isaanii rakkoo keessa akka galan waan hin feeneef amma bakka kana gadhiisnee deemna jedhee konkolaataa isaa kaafachuun rooba keessa imala eegalu. Akkuma xiqqoo deemaniin lolitaa waan dhukkubeef deemsa isaanii addaan kutuun dhukkubni ishee waan itti jabaateef gara hospitaalaa ishee geessa. Ganama Amber bilbilaan lolitaa argachuuf gara hospitaalaatti bilbilus dooktoriin sun fayyummaa ishee waan deebi'eef eessumni ishee dhufee akka ishee fudhate isatti hima. Amber waan dhagahe kanaan nahee ariitiidhaan gara hospitaalaa deemuun eenyu ishee fudhatee akka bahe isaan gaafannaan waa'ee namtichaa kan beekan akka hin qabnee fi eessuma ishee ta'uusaa isheen mataan ishee akka dubbatte isatti himama. Lolitaa bakkoota garaagaraa barbaadus ishee argachuu hin dandeenye. Akkasatoo jedhanis waggootni sadii ni darbanii. Waggaa sadii booda xalayaan tokko lolitaarraa ergamee fi amma heerumtee akka jirtuu fi ulfa akka taate akkasumas maallaqa xiqqoo akka erguu fi gaafachaa bakka argama ishee xalayaa sana jala keessii fi adreesii isheen keessatti hin deemee balbala akka irraa saaqxeen waggaa sadii booda argee ulfa taatee garaan ishees guddateera. Gara keessaattis ol galee abbaan manaa ishee Kaarl akka jedhamuu fi abbaa manaa isheetiin immoo Amber abbaa buddeenaa ishee akka ta'e isatti himti. Amberis kanaan dura isa hordofaa ture natti fakkaatee ture garuu isa miti jedhaanii isheen namtichi hordofaa ture ammas jireenya ishee keessa akka hin baanee fi baay'ee akka ishee dhiphisu isatti himti. Amber waa'ee namtichaa xiqqoo yeroo gaafatu barsiisaa piyaanoo akka ta'ee fi manni isaas naannoo kan akka ta'e isatti himti. Amberis waan lolitaan gaafattee fi kan ishee barbaachisu erga kennee fi booda deemuun akka isarra jiru dubbachuun bahee sokka. Haa ta'u malee kan inni deeme gara namticha lolitaa hordofuu fi barsiisaa piyaanoo ta'e sanaa ture. Amberis gara laafina tokko malee namticha ajjeesuun poolisootnis waamichi isaan bahee gara naannoo sanaa ariitiidhaan qaqqabu. Amberis gara poolisootaatti kan bilbile isa ta'uu dubbachuun harka isaa poolisiif kennuun Noovembarii 16 dhukkuba isa mudateen mana adabaa keessatti lubbuun isaanii dabarti. Kan nama gaddisiisus lolitaan yeroo da'umsaa dhiigni baay'een sababa dhangala'eef yeroo sun akka duute seenaan kun nutti hima. Fiilmichis ni xumurama. Maatiin koo fiilmiin kun nu barsiisuu kan barbaade waan hundi yeroo isaa eeggatee ta'uu akka qabuu fi wanti yeroo isaa malee raawwatamu rakkoo biraa fidee nutti dhufu akka danda'uu fi
bakka isaa akka hin qabannedha. Barnoota guddaa akka irraa argattanii fi turtii gaarii akka ture abdiin qaba. Viidiyoo biraan hanga wal arginutti nagaan nuuf tura.